ifte ijoollee lamaan torbee lamaan kana kunoo anatu toshe anatu bukees anatu waxii hojjeta anatu wayyaa miica kunoo torbee lama guutuu la kunoo difin jettee mana namaatti iddoo galte. Egguma isheen dhuftee waa hundi ittiin harkaa barakaa dhabe natti fakkaata. Isinis nagaa dhabdan natti fakkaata. Mucaan illee abbaas qabdi. Abbaan hin fudhata. Kanaan dura abbaan nan fudha jennaan iyyuu lakki immoo jettani malee isaan abbaas qabdi. Akkoos qabdi. Hundumaayyuu hin qabdi. Mucaallee hanga shamarra isheetti. Kanaafis hin jeeqaminaati. Natti balleessitu iyyuuti haati manaa manumaan tolti. Ati bahuu qabda malee iyyuu amma ta'es garuu nan gaafa dhagame ammatti dubbatti kanas ishiirraa nan dhagaa galtu. Anatti jireenyi kun manatti dhufaate. Bisicit na jechaa jira. Garmalee kun ijoolleen na rakkifte manatti ilakka kun na rakkifte ijoolleen na rakkifte isa tokko ciibsinaan kan kun amma yoo ciifte atillee mana jettee kun hin ciisu jettee na rakkifte amma lafti sokkaa jira. Bakka ani የመጨረሻ ተበሳጫ እንጀራ እኔ አራ ዋናን ጎዱን ቀው ማዘሪት ደወለን ዋና በቃ ዋንጅሩት ነው ዋና መጅሩት ነው ረክነሽ ካና ዋና መሽንታት ናፋ በረን ገሩ ትምተስ ታውለን አገሩ እኔማ አማ ቤኩም ሳቆተኔ እኔ ማዘሪ ዋንን ኦክሱን ቀም ኮኖተኔ ትንደወለ ማለባ ijoollee baadhee takka nan qixa takka nan daffisa takka nan bukeessa takka wayyaa miica manitti kan sarat haaloo akkam ooltani naguma asin nagaa galata waaqayyo akkami jirra nu gattanii maa maalan singata abbata kumali engaddu mangaleo maal engadda galuu keessan aree noo rakkina keessa jirra ammas maal taatan immoo nageenya isin lakki bono maal nageenya buusin galeo mumaatu ta'e immoo intalli keessan kun oddoo manaa baate torbee lama miti amma Matu ta'e immoo iyyuu. Matu ta'e immoo. Maal intala ishee fu'attee wal mareetanii intala ishee wajjin baate? Maal haaraa wanti kuni isin jeequmsa kana dhiistanii iyyuu nageenya buustanii nageenya isinii buusee isin araarsee hin galee'oo amma immoo maali waa'ee mucaa kanaan dhumuu iyyuu wanti isaa? Amma waa'een isaa waa'ee mucaa qofa iyyuu miti waan isaa waan baay'eedha. Maaltu ta'e immoo iyyuu baata kumaa inni isinii namuu taatanii matas bobbooftanii waan jiraatanii iyyuu. Raankeeji kun baay'ee rakkisaa waanuma go'u waaqayyoo beeku amma kun ijoollee natti ifte ijoollee lamaan torbee lamaan kana kun anatu toshe anatu bukees anatu waxii hojjeta anatu wayyaa miica kun torbee lama guutuu la kun difin jettee mana namaatti iddoo galte. Isheen haasa jirti gaa. Mana namaatti galtetti ani maalan beekan manatti fakkaarti dawwaltees maal jettes karaa adda adda. Torbee lama amma kana mul'atti manuma keessa ijoollee guddistaa. Kun ijoollee qabee anatu jira hojiis dhiisee amma kanaan booddee waan nyaannu waan dhugnu waaqayyoo beeku hojiiyyuu dhiiseera beekaa. Beeta yaa gooftaa koo kun maali taarikii moo wayiiti garuu maali waa'ee geessan garuu anaan baay'ee natti ulfaate anaan nageenya jedhee nageenyas buusee humna hin jirreen deemee waa hunda goggoree waa hunda sin araarsee jaarsummaa taa'ee waa hunda ta'ee walitti sin qabeen galee'oo ammas immoo lammata kaaftanii immoo awwaara kaaftanii waa hunda immoo ammas bacabbacanii immoo humna koo balleessitanii jiru. Haraan akkasitti yaadeen beekunoo bakka waan isaan mana keessatti hojjetan intala ishee wajjin waan addaati. Ani indahum sinitti bilbilatanii ammoona sinitti bilbilatanii hin turani iman sinitti mudhiise. Lakkii baaqoon waan nagaa iyyuu qabu gaa waaqayyoon nageenyumatu bu'ee nagaa isaaniiti jedheetuma nanoo gammadee nama uummatas gammachiisee gale malee ani maalittan beeka mucaan kunis ati sammattaa dubbattu. Mucaa shiifaanan tala shiifaanan naa jettu kana haalli kun naan galamne amma adda baastee irma dubbataa jirta mucaan kun kanuma keessan isiniin jedheen galle. Maal isaan too duubatti deebisaa maalan ku ari'ani? Maaliif duubatti deebi'amaa mucaan
ani kan keessanii mujoollee sin guddifti ofirraa layyadhiini. Ijoollee dhiiraa tokkos abbaan ormaa guddisee fuusisuu danda'a. Dubaras immoo guddisee fuusisuu heerumsiisuu danda'a jedhee uummata gammachiisee sin gammachiisee ofirraa layyadhiin jedhee harka qabeessitti kennee galee ammasumatti immoo maaltu immoo ta'ee ati waama mucaa kanaatu isin jeeqaa salaalamni amma dhumaatti waama ishiitiin jeeqamtu. Isa qofaa miti waa'ee qofaa miti amma waa'ee mucaa bichaallee otoo hin taane waan baay'ee of keessaa qaban amma sanitti waanan sinitti mun barbaanne waan baay'eetu jira. Maal godhee wanti tokko immoo wanti dhoksamu immoo ta'u ka wanni isaa yoo ifa bahe malee ta'u ka yoo hunduma isaayyuu mana kiimii yoo himatan qoricha argatu ka yoo dubbatte malee dhoksamee maaltu taaree jireenya isiniin ta'u. Waan baay'eedha waan isaan balleessan mana keessatti waan baay'eedha. Mucaa qofan jedhamtu intalli ishee kun mucaa qofan jedhamtu waan baay'ee balleessiti dhugaa dubbachuuf waan baay'ee balleessi waan baay'ee gooti mana keessattuu waan namni hin beekne. Amma maaltu ta'a maaltu godhama jettu amma gaannaan atti himte kana ani silaa ishee irraa sumaan dhageenye nageenyuma jedheen ta'a. Atamma gaa yookiin bal'ina yookiin rakkina natti bilbilarte maaltu ta'a ammoo jettame. Anammoo waanan siniin jedhu. Mana isheetti deebitee agaltu ijoollee ishee guddifattu. Ani amma kanaa booddee ammoona of jajjabeessee ijoollee koo sin rakkisuu nama sin rakkisuu fira bira sin geessu jedhee of jajjabeessee ammoona manatti tiksee cimee qabee manatti qabe torbee 2 guutuu. Amma kanaa booddee garuu ani mana taa'aa taanaan waan hojjechuu nurra jira manni kiraan jira ijoolleen qallamni hin jira. Transportiin adda addaan jira kanayyuu kaffaluu hin danda'an kana amma kanaa booddee hojjechuu mana isheetti galtee akka ijoollee kana eegdu ani immoo hojiin akkan hojjetu intala ishee immoo yoo barbaadde isin biraa fiddu yoo barbaadde iddoo barbaadde haa geessu ani ishee wajjin ani ishee wajjin waanuman dubba'u waanuman jedhu iyyuu hin qabu. Akkana kaa ta'u kamee mucaan kun isoo hin didde kanaan dura isoo haadha koorraa layya'amu jettee obbolaa koorraa layya'amu jettee duruu haadha koo dhabeetanii amma kana hunda namni waqqasi jettee fuudhee galuuf hin illee ani isinii wal lolchiisuudhaan miti mucaa kanaatti walirraan guddattetti haa guddattu jennaan immoo mucaan hin galu jettee amma immoo nageenyi buusame immoo isin walitti araarsee immoo dhala keeshii kanarraa hin layyadhiin immoo jedheen galee amma giddu kanatti immoo waan ta'eef garuu ani hin beeku. Afaan shiirraa sin dhageenye afaan keerraan dhagaa jira simeegaa ishee kanan gaafadha waan isin amma kana hunda maqettis boolatti hidhamte dhugaadha ta'e soba ta'e isaas hin beeku iddoo isheen jirtus nan barbaada kaamee isheen jiraachuu ishiyyuu hin beeku situma nan jirtu itti malee. Fakkaatti maa namatti galaniiru isaan lama ta'anii maa namatti qaxxi jedhanii itti tole itti maa namatti galaniiru. Akkamitti mana namaatti galtee? Nama kana hortee si wajjinii nama kana hunda ijoollee hortee kaatee fayyoo nama mana namaatti galteetu jiraataa jirti hin jedhaa. Kunoo torbee 2 guutuu to'e mitire. Garuu gaa hin beeku gaa sagalee ishis dhaga'ee hin beeku ani amma kana hundumaayyuu gaa amma sirraa dhaga'uun kooti. Dhimee bilbilee bakka ishiin jirtu bilbilee narraa kaasisaa soo ta'e narraa kaasitee haala isaa bilbilee sana hin gaafadhee. Hunduma isaa sirraa fudhadha kaa dubbii kana malee dubbiin kun amma naaf fudhataman qabu galu. Anoo ndoomu yeroo sunitti himta'een sinitti immoo isa malee kun torbee 2 guutuu ani mana kootiin baane beelee dheebodhees rakkadhees ijoollee koo qabadhee mana koo xiqqoodheen kun ijoollee jiraachisaa jira isaantu gandarra deeme kun namaaf waan hin taane keessa galanii isa mana asiif achi dhiitatan sana hunda dhiisanii ganda namaatti galaniiru. Garuu gaameetti namni waa malees manaa hin bahu Oromoon taratiisa tokko waan jedhe beektaa? Amma baara gaarri kee dhufutti suma dhugaa qabaa jedhanii Oromoon taratiisaayyuu kanaafuu gaamman sagalee ishii dhaga'utti illee natti himte gaa ta'u. Dhugaasaa amma sinuu nan dhamanne dhugaasaa sinitti mo'ani? Dubbiin akkatti kaayanii dubbiin sanitti amma isheen amma yoo itti bilbiltan tulluu anatti jigsiti asii gade. Xaafiin kiiloo 80 daakamee gaafa torbee 2 xaafiin hin jiru jedhame. Maa jechuu akkuna een gaafadhe.
Mashee. maalumaaf akkas jettaa irratti kanatti ka'e dubbiin. Maali garuu nyaanni kun duratti amma qallamni kun amma siin ga'u beektu miti duratti. Ji'a lama dhugaa. Haa ta'u garuu gaa namni sinitti dabalame hin jiru gaa meetiidhuma dabalame mucaa kana dabalame namni sinitti dabalame hin jiru. Ishuma dabalame otuma isheen jirtu ji'a lama dhugaa durumaan. Kunis illee garuu gaa dubbiin ta'uu gaa haa ta'u gaa waliin mari'attaniitu hundumtuu gizeensaa qallamni si hodhume waa hundi si hodhume barakaa si hodhabe maal waliin mari'attanii ma jiraattu malee wanti kun manas naman diiskisu manas naman baasu mariidhaan jiraata abbaan manaa haati manaa malee iyyuu wanti akkasiis immoo nama waliin asaaxa'uus hin qabamu. Haa ta'u baay'eessaatis baganatti himtee hunduma isaas bagan dhaga'ee gaa bilbileen haala jiru immoo gaafadhee siifis deebisa ka'a. Achumaan yoo xaafii daaksiste malee torbee lamatti maal ta'ee akkamitti uumaa je'een gaafadhe. Maalumaaf kana gaafatta afaanuma kanaan maaliif dubbatta dubbiin kun ka'ee baxabaxxee bakka waan hin taane intalli ishees immoo bakka akkamitti akkas ji'a ofirroo mucittiin ofirroo akkuma sinuun beektu miti afaan intala kana ofirroo bakka ofirroo. Mucaanillee garuu ishiin guddatte malee mucaanis waan akkasii hin qabdu. Isinuma dubbii barsiise mucaa kana gaashumatti isinuma harkaa dubbii fudhatte malee mucaallee dubbiin beektu maayyii miidhannaa dhufte iyyuuti isinumatu ofitti barsiise dubbii ofitti barsiiftanii ofitti tamansiftanii egguma ishiin dhuftee waa hundi isin harkaa barakaa dhabe natti fakkaata isinis nagaa dhabdan natti fakkaata mucaanillee abbaas qabdi abbaanuu hin fudhata. Kanaan dura abbaan nan fudha jennaan iyyuu lakki immoo jettani malee isaan abbaas qabdi akkoos qabdi hundumaayyuu hin qabdi mucaalleen hanga shamarra jeetti kanaafis hin jeeqaminaati. Mee jireenya ishii bichaan gaafadha ishumayyuu jireenya ishiin gaafadha iddoo ishiin jirtu. Maal feesbuukii irraan natti geerarti asiif achi gootee nama na arrabsiisti olee gaddeemsisti kuni bukoo ala kaanaan jetti kuni eelee irra dibuu bare kun qofaa jiraachuu bareetti halkaniif amma waan isheen naqochi gidduu kanarra deemaa jirtu dubba eeyyuun fixu otoon akkam go'een akkan isinitti agarsiisuu iyyuu dhabe malee otoo argitan natti tola ture. Maaliif akkasitti wal arrabsitanii akkasittiin wal faaltanii taatanii boruutaan naman taatanii moo maali waan akkasii kuni bakka tuffi nama rabsurraa abbaan lafa rabsu jedhanii gaa maal goona kan. Tuffii bakka tuffii anaaf qabdu aan agarsiistu. Anatu si bolchaa ati gadi taa'ee homaan dubbatiini sin dhiitaa sin kabalaa naan jetti. Egaa manadhaa kaa abbaa tokko manadhaa gabaan illee tokko dhiisee walla gaddi jedhani isin hunduu qaruma qara taatan garshumatti meestii gaa anillee nama taataniif jedheen dadhabee araarsee namas gammachiisee galee ammas immoo nan gaafadhaa ta'uu baate nan dhufa kaa bakka nan gaafadhee haala ati amma dubbatte kana shirras haala kana dubbattee gaafattee fixee kananii nan dhufaa siifis nan bilbila gaamee haa ta'u. Amma dhufuu keessan irrayyuu daftanii akka manatti galtu. Amma akka bilbilaati mana keetti galii. Rakkina biraa keessa akka hin galle. Ijoolleen rakkina biraa keessa akka hin galle. Yeroo miti jedhaatti naa hima. Ammuma dhuftanittu. Daftee manatti galte ijoollee kana kunuunsuu baannaan ani mana taa'ee baay'ee rakkina keessa galuuf hin deemu. Haa ta'u lakki maaliif amma ta'e ati balleessitu iyyuuti haati manaa manumaan tolti ati ba'uu qabda malee yogaa amma ta'e sigaa garuu nan gaafadha gaame ammati dubbatte kanas shiirraa nan dhagaa galtu manattis garuu manattis haa galtu haaruma manaatu ijoolleedhaanis tola ati illee deemuu wayya malee ishiin manaa ba'uun duratti hafe gaa dubartiin manaan baatu inni aadaa warra duriitiin ishiin mana dhiistee baatu kunis bareedaa miti haa ta'u nan gaafadha. Kanaan kun waan mataan na dhukkubaa dugdishin na dhukkubaa bakka halkan irriban qabu guyyaa irriban qabu baay'ee bakka bataan baay'ee na dhukkubee jira natti qorra baay'ee rakkina keessa jira ijoolleef ji'een malee. Egaa waa malee ishiinis ijoollee siirratti amma kana hunda hin fagaanne raayyoon isin amma manaa ba'uutti meestii gaa hunduma isaa gabaa. Ara kun amma isheen waan fedhe jechuu dandeessi. Ani xaafii kuntaala tokko ji'a tokko akkamitti nuun ga'u kanuma an dubba'een. Kanuma kun immoo mana ofii mana isaan bulchatu abbaa manaati miti mana kan bulchu koo abbaa manaati.
Illee akkasuma jedhu gaa waluma walii galteedhaan bulchattu ati mana sabbaan manaas qitu mara ammallee gaa waluma galtanii walii galteedhaan hundumtuu kun hin badee kun hin dhumee kun hin cabee kun maal ta'ettanii walii galtanii dhuma silaallee mana keessan bulchattu. Gaa maalumaaf umee biran gaa bakka qoradhee biran gaani moo waan hin dhaga'uudha har'ayyuu dhaga'een bula ta'an beekamu. Bakka bilbilaatti waan isheen jettu bilbilaanatti maakalma sinin jechuu barbaada. haa ta'u bakka ta'u gara bal'ina rabbi siifaa kennu hunduma isaa unan dhagaagaa nan bara akkuma kanatti ishiinis natti himti akkuma natti himtetti natti himti gaa haa ta'u gaa hundi keessan waan akkitumadha. Haa ta'u bakka nagaan bulaa adiraa keessan biraan nagaa itti naa himaatti dafti manatti agaltu. haa ta'u bakka maalatis wayii kanatti himtee amaasaaf tolaasaa yoo hundumaa nan baraa ta'u jedhe ishee. nagaan. Jedhe nagaan bule nagaadhaan bule ishee. Isaanillee kun anarra jiru anatti quba qaban jiru akkanani balleessatti yaadaa jiru akkanani balleessatti yaadni isaanii akkanani balleessatti amma yaadni isaanii akkatti anatti deebisu wayii immoo